Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha har'as viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkamitti shabakaa bilaashaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Shabakaan isinitti agarsiisu kun akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Sawa irratti, jawwii irratti, zeenii irratti akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessanii fi eessa argachuu akka dandeessan immoo isinitti agarsiisa. Shabakaan bilaashaa kun sirriitti isiniif hojjeta. Egaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan, appicha eessa argachuu akka dandeessanii fi koodii mataa ofiillee qaba. Koodii sanillee eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Appiiwwan shabakaa bilaashaa qaban kanneen yeroo isin barsiisu yeroo hundayyuu daddaftanii itti fayyadamuu qabdu. Sababni isaas appiiwwan kunneen yeroo muraasaaf torbee tokkoof, ji'a tokkoof, bulii 15f akkas guyyaa tokkoof illee kan hojjetan jiranii yeroo muraasaaf hojjetu waan ta'eef daftanii buufattanii itti fayyadamuu hin dagatinadha. Akkanumallee paaswordiin isaaniillee yeroo irraa yerootti update yookaan jijjiirama. Yeroo jijjiirametti immoo viidiyoo irratti isiniif hojjedha jechuudha. Ani moo'edha chaanala kan koo Soofuma Rap irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinadha. Maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuun dagatinadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa salphamatti appii kana Play Store irraa buufachuu dandeessanii. Akkanumallee linkii isaa description jala isiniif kaa'ee jira. Linkii san tuquudhaan gara Play Store isin fudhata jechuudha. Play Store irra isinillee seentanii salphamatti Play Store irra ni seentu. Ergasii immoo bakka search baarii Play Store kana irratti akka screen irratti isiniif barreesse kanaatti barreessitan. Rocket VIP jettanii yeroo barreessitan jechuudha. Rocket VIP jettanii yeroo barreessitan isa irratti kilik gootanii appichi isa kanadha. Rocket VIP jedha. Isa kanadha appichi jechuudha. Asirratti waan dogongoruu qabne asirratti icon isaa profaayilii icon appii kana ilaalaa asirratti Rocket VIP jedha. Sirriitti ilaalaa. Hanga ammaatti nama 10,000 qofatu buufatee itti fayyadame. Egaa appichi kun dhiyoo keessa gallakkifame soo asirratti install gochuudhaan gara bilbila keessanitti buufattu. Ergasii appicha gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda asirratti open ka jedhu kana kilik gochuudhaan keessa seentan jechuudha. Egaa appichi kana fakkaata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo appichi isa kanadha. Egaa asirratti update ka jettu kana kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan update ka jettu kana kilik erga gootanii booda online ka jettu kana kilik gochuudhaan egaa update gootan jechuudha. Checking update isiniin jedha. Appii kana update gootan jalqaba irratti. Akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Isa jalqabaa kana auto select server ka jedhu kana isuma jalqabaa irra illee gootan rakkoon qabu asirratti sawaa irra illee gochuu dandeessan. Serveroota baay'eetu jira. Serveroota kanneen jijjiiraa itti fayyadamuu dandeessanii auto select server ka jedhu kana irra kilik gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu rakkoon qabu. Asirratti warroonni zeenii itti fayyadamtan zeenii ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan egaa warroonni zeenii itti fayyadamtan asirratti zeenii free VIP ka jedhu kana itti fayyadamtanii jawiitti warroonni fayyadamtan isa kana sawaatti warroonni fayyadamtan isa kanneen lamaan mobaayilitti warroonni fayyadamtan immoo isa kanneen lamaanidha. Steppiin isaa tokkuma ani salphamatti zeenii irratti isinitti agarsiisa. Isin ka barbaadan jijjiiraa itti fayyadamuu dandeessan steppiin isaa tokko waan ta'eef asirratti zeenii ka jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii username fi passwordii qaba jechuudha. Passwordii amma screen irratti isiniif barreesse kana itti galchitan jechuudha. Akkuma asirratti argattan username irratti illee 123 jettanii itti galchitanii asirratti passwordii kana irratti illee 123 jettanii akkuma screen irratti isiniif barreesse kanatti itti galchitanii ergasii immoo connect ka jedhu kana kilik gochuudhaan connect gootan jechuudha. Asirratti okay jettanii asirratti waiting isiniin jedha. Irra deddeebiidhaan yaalaadha dhaggeeffattoota kan koo al tokko connect yoo isiniif gochuu dide irra deddeebitanii dhaabdanii yaaluu ni dandeessu. Egaa appii kana irra deddeebitanii connect godhaadha dhaggeeffattoota kan koo al tokkoon isiniif seenuu dhabuu danda'a. Garuu akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Al tokkoon isiniif seenuu dhabuu waan danda'uuf irra deddeebitanii connect gootan jechuudha. Egaa suuta jettanii al tokko yoo isinii dide na dide jettanii hin bayinaadha. Irra deddeebitanii connect gootanii irra deddeebitanii connect yeroo gootan egaa isiniif seena jechuudha dhaggeeffattoota kan koo salphamatti bifa nama isinitti agarsiise kana argattan irra deddeebi'ee yaalee jennaan asirratti connected naan jedhee jira. Asirratti argatanii connected naan jedhee jira. Bifa kanaan irra deddeebitanii yoo yaaltan haala kanaan isiniif hojjeta. Egaa appicha eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiiseera. Akkamitti akka itti fayyadamtanillee steppiidhaan isinitti agarsiiseera. Appii kana linkii isaa description jala illee isiniif kaa'ee rakkoo tokko hin qabu. Akkanumallee passwordii isaa illee screen irratti isiniif barreesseera. Comment irratti illee isiniif barreessa. Passwordii isaa rakkoo tokko hin qabu achirraa argachuu dandeessanii. So appii kana buufachuudhaan shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu kanatti fayyadamuu hin dagatinadha. Shabakaawwan bilaashaa kunniin yeroo muraasaaf hojjetu. So yeroo isin dhaqqabeetti dafaa buusaa itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuun dagatinadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.